إيه Oye, جولن إيش كذا مكان إنه chala Adam. شارع آدم غندا خم Chala Adam. أبراو Narsisi diga chala Adam. فوتو نملا ما نو ترى Sila jarsi. Namni lama toko yani sinu tu ergere. تكو خشيفي دي Abdullah bilal khairi sinu tu vide. Kanu radda wale mana khurfa toko khresa bi malagana erga vije. Sai bajar saati sinu tu erga Abdullah bilal. هاي Jarsi si chala Adam. شارع آدم كون غندا خم يقارم ولا تاخس Am bakati ambe hugar mulla taje umale. شارع آدم كون خاف تعال ما يخم شارع خم الدباس بركات التراج نو تعال نو خم. نو نو منير هذا بس بركام Chala Adam. Mira, Ambe hugam gar mulla tara bakati ammo. أوكي بركات الثلاثة جاني دي مثلا تريس خفاتو أبو خانمو خمات أحسن خمي إنسان ما الدباس جاي Kairra nasi khana la. خير راسي خانمو خفاتو أبو خانمو ما تعملوا Kairra. Iwa khafatu kam khana jala khul nabdurro bilal khaisin terge. أما سميجوا ما كم قدر روي سنقابتني بود Wai nu gabat ni le di timnya di hatta sagare sani undu gunun ti sa sawai fude demun ni wabe sinjira. Ittihime edamni garu gonare kali chefra edamni kali ti wan kam nu bil abanasi ti adal tuenan. Yo miliene takana khan ni tani umana khiyatin dal tu bodiyo ata tezintun isini topetti naga angal tambi tesaniti ani dechi di ya fi waun de khiyan samametin mani da amata mekata jedi walla billah tarko ba khiyana wajinu wa khadanne gali jaddamne ifrat di ni gamal golu dendenyo ega rantan gujame kaisa fitti anti أو رب جزاء خفلو في أما بقى فرام تنجا تشوغا أما سجى akasiga بقى ميوم ما ورئيس ها la cosa isi la cosa شيء تيم يا si سلام ma yo non di berbad التيم يا ajadu game gabbe la cosa si foneti isini kanina ni ubatta rakonga أوكي حمزة charging jamaica charging dia sagal ibi gujya ko way yes جي سجالي charger है فولي جيسي dia بقى sagal way titajirti أما ربي على راموف والله لازم akas أو رامو والله لازم ديرتك ano gesla sha ديرتك أكم وقتنا ما خرادي مخنا فرت أكم لا أنتم فرسلوا amma benta ifsara kini rakini amantana madura sakana gabade tol dia bisni anu amantana olin dia bisnu jala muraj raka man shurta sen kam nani be info man shurta na magalu raka bun kabu مالي wallahi man shurta na magalu raka bun kabu daga be me kasame ka ibira garami nya tol dia bisni manati وي garam la tata ko feme ko garam la ta kon timitiya jo le garam la tata yo me sharam re de ka bachim ne valentana khot me garam la ta garam la ta khot se ne me garam la ta جارم الله تعالى جزء سنجان غروا بدلنا خرفة جل لال جران جخنا برباتي وترفع جما تعرف خنا جران جخنا tuje pura sitti da wala ka sitti erga bilbilamo siraka حمزة إن كادي والله بو مالين كادي ورا بركانو بيتني هاي من ما تبغى rabbi yo chagargara jara khenya ama miyon tun gabbasani ala darbani ala jirti jani miyon gargar enyu gargar oromo si yo jara jirta kun sagalen tanef أكو مولومو غرغر فلان ما قندلي ساخا ركو إسين كذا يرتو كورمو غرغر ريتي قال شوف هاي يتملي ها دير كمان Wala ما tina baji wala isa. Heda ka isa. Isa jole sudi kota.
nama dhaluu deemu warra ammaddiin abbaa ijoolleetiif warra raasiyaa fadis geessa. Isaan tutu ilmoo abbaan qabne guddisaa jira. Achi geessa. Ilmoo abbaan qabne guuranii moo? Oye, zabaruma akkam keessa irra? Abbaa ijoollee guddisaa ilmoo abbaan qabne. Abo Achi mata. haa geessani. Zabaruma akkam keessa jirra qoy zabana ajaa'ibaatu. Amma mootummaan Dira dhawaa tanatti. tana keesseef saala geesseemi mootummaan biyya Qatarii waan baafte. Koominitiin imbaasiin Hayyee. waan akkanaa tana jibbannaaf ka waan akkamma tana hamma dubbii kan intala tana mudatte tana jibbannaafi mootummaan seera baafte. Haya. Akkanuma waliin hafuufinaadha warri wanta beekee shaappaa wanta irra jira. Shaappaa Itoophiyaa ka federaalaa. Haya. Namni akkanuma wal hafuufee ilmoo akka intala tana ilawee akkanuma dhale kuni ilmoon sun gisee dhalatte Qatar irraa biyya Itoophiyaa galuun hin jirtu. Lammummaan isii hin beekamu. Tabangalii taate siigaltee muniira. Wala tabangalii taate ta addaan hin beekamu waraqaa isirra rakkisaa imbaasii jala seen alaala. Isaa fiddee siigaltee isaa fiddee itti aana abbaan Mee wallahi. taaqaa Eh. akkasii eegalame akkanuma nama walxii jechuun isa jirta boo. Amaa. Ayi. Ilmoon turummaa biyya galuun itti jabaata. Ala mijen. Amma live irra jiraati. Yaa. Bayyade. Okay, Hamza. Amma Oromoon tu yaatee aboo dhalaan bar dhalaan yaake maal qalaniidha sagalee taana dhala. Dhalaan ammas gizee lazzaa biyya Arabaatii fi juus asiira hala gizee dhiyote dhalaa ugutuu dhiirraa yeroo fayyana gaafa dhanaa achi ture. Dhalaattu dhiira darara. Yoo Allahu akbar akkana si gubbaan baatee akkana sira buroortii miiboo. Mee wallaahi Hamza. Miiraa gaafa dhoon waan keessatti dabartanii beekte irraa bana jimmoo itti himiyye. Muniraa dhugaadha dubbiin tun. Dhalaan wallahi billahi dhugaan ani halkan isaanuma eeguufin ulaarra dhaabbachaa bulaa oolaa meen. An osoo dalagadhu osoo maallaqa guddaa harkadhu guyyatti maaliif hin galee? Dhalaa tiisuu dadhabeet hin galee. Guyyaa meeqana cafaquu gahanii dhiirarra dorginaa. Wallahi. Dhiira isaan tun irratti qaba. Habiibii kiyya istaraa geeffatanii dhiira namni meeqaan gudeetti dhalaan suutitti. Armaaduu bakka. Ante Hamza akka dheebonne kana yoo achi dhayne nagaarraa goonachuu bar. Warri hajjii fi makkaa dhaqee warri Ameerikaa irraa hajjii dhaqee hajjii bakka sochii horii asii ta'e gudeedamuu fi dhiirti. Dhuga. Hai warri biyya Ameerikaa sheekotii Ani bidiyoon tanaa. Way bakka waan sana. akkanan turree bara maal taate? Bartuun otoo karaa deemtuutii bar Yaman irraa soo. Dhagay. Warri nama gudeedu dhagay Hamza warri nama gudeedu takkanaa tanaa miti bartuun miskiin nama tanaa fideetu nama gotti qicee. Okay, kana deemu jirti isin? Isin taarifa deemtee. Akkas jee warri taarifa miskiinaatis yaa'u nyaatee tun koofne. Warri nama gudeedu kiniina kiisha tokko yaataaf keessatti. Ono laal. Amma qooy amma bakka ijoolleen Suudi Arabiyaa tun dhaggeeffadha wallaahi lasiin. Kiniinni akka welcome Yasmin iyya qaali. Kiniinni akka dhalaan dhurfoonne ka godhu dhiirti ka fudhatu dhufee jira jan. Fudhaa ijoolleen Suudi Arabiyaa tagaalee irratti maan haa dharaawu maqaan hin balleessinaati. Ka Suudi Arabiyaa jirtus yoo jaartiin akka dirqiinsa irratti dhalle barbaadan kiniina akka dhalaan irraa walitti fuudhee mataa isin dhooyisu. Hoggaa amma yoo ayyarii argattee honnetti kiniinsan fudhu. As. Akkas. Ayyari. Dhuguma bar dhugaan dhufee baraan jaraa bashaa tokko jalatti hin arginu. Dhiirti barree jechuudha fakkeenyaa dhalaa ofirraa shakkitu kiniinaan yaaddu dhalaatu dhiira ofirraa shakka malee amrii biraati tuni. Ollayteetuma hanguma inni bara silaa qophaa'uu na eegdu subhaanallah wallahi rabbummaa allah astaghfirullah wallahi dubbii jechektu. Astaghfirullah. Muniira ati gaafa suutii hirtu sani? Mee isuma gaafadhu waan taate. Muniira ati gaafa suutii hirtu sani? Dhiirti mana kophaa irratti moo? Dhalaa wal keessa rafti maaltu eeguudhaan si gee? Akkamitti adda eeyti? Afaan si mureen.
Ani amma ijoolleen Suudii warri Riyaad as jala guutuu na dhaggeeffadhu. Yoon kijiba hime jechuudha. Ani mana kiyya shiggaa hulaa sadiin kophaa kireeffadhee gara. Maqaa namaatiin hin kireeffadhaa. Nama geesse. Wallaahi rabbiin nagee aannan bulchin hulaati jarra barreesseetiin dhiirti mana kiyya seenuu mamnuu agodhan. Dhalaa miskiina gartee idiin irra dhaabbatte waa takkan kaafanne tanaan na bira gala. Tanuma dalagattee galtuuta ciciibsu tana dhaggeeffadhu. Tanaan bira galcha. Tanumaan na bira galcha. Qabbanoo ituu biddeen bilcheeffachuu deemtu tanaan bira galcha. Ta'aan tun dhuftee si bira gallaa jetti. Hoggaa dhufanii na bira galan. Shaantaa na bira guurratan. Waan hin dalagaa nama geessu jecha dhufanii shaantaa na bira kaayyatan. Waan hin ulaa dhaabbadhee eeguuf. Dhanaan hin jirtu mana keessa. Kutan illaa galgalaa yaari. Ganama duurii fa dhufan. Fulaa qolla biratiin qulfiif jala kaayee irratti hin ta'a. Qulfiif jala kaayee taa'an. Guyyaa meeqa gamaa gamana irra butanii qulfiin irraa fuudhanii aruu lafa na shorroisanii ulan irraa utaalanii dabran. Satun akkam ta'uu beetii fi qabbanoo itteetii fi taljii taatee jirti jedhanii akkasittiin hifadhee firraa. Maal harkattee qabbanoo taate? Ani moo ani sooduma rabbiiti malee anis namummaa minumaan nyaadha. Sooduu rabbuma kanaan sodaadha jeeti wallaahi. Akkamitti harkansee qabbanoo iti? In sossooqaa gandan dhaqu aruusan dhaqu bakka takkan dhaqu achumatti ambaarzaa lama nama keessaan ta'a bakka takkan deemu. Dhiirti mana qiyyan dhuftu mamnuu'a ol hin seentu. Si galteema? Tanaafi akkasuma. Keessatti duuba dhiirarraan dadhabeettu akka manni kee dhiirti. Ni bahan ka bahanii deemanis taraa dhaqan kan bahanii deemanis taraa dhiira dhaqan. Kan jettee bargaa dhiira barbaada. Farshoo dhufanii citu alaa duurii jala dhufanii. Hayi itti bulanii itti oolanii farshoo dhufanii dhiira dhaqan. Akkasiree wallaahi. Ambar ijoollee takkaa foon nyaati mana biyyaa baatee asii lukkuu fi foon kanaaf farshoo irratti gola bartan ana jaabina taate barta Oromoo tana. Oromoo dhaggeeffadhaa keessa.